qabsoon aanaa cinaasan gamana dhufuudhaaf ka'ee galteessiin bara 1988 aanaa cinaasan kana baruudhaaf dura achi dura namni aanaa cinaasan beeku hin jiru. Cinaaksan naannoo Somaalee jalatti yeroo san buluu turte. Ani oguu aanaa Kombolchaatti irraa gara aanaa Jaarsootiitti na jijjiiran nam tokko natti dhufe manatti biirootti. Galgala aanaa biiroo irraa gabboo jiru na dhufe nama sun maqaan isaa Rashiid Haajii Jaamaa dhalataa aanaa Cinaasan amma Araddaa Mudhii Daawwetitti na dhufeeti natti hime waa'ee Cinaaksan ummanni Cinaaksan jiru kun Oromoodha aanaan jedhe amma dura laffaanee hedduu dadhabnee nama nu du'alaa dubbatus dhabnee akkasitti dhufnee naan jedhe aboogaa aanaan Cinaasan akka Oromoo taatan nun beeka garuu nama tokko achirraa hin beeknu. Akkamitti waan kana galmaan ga'uu dandeenya waan jedhamu isa kana wajjin haasofne Rashiid Haajii kana wajjin atillee nama tokko kophaa tokkotti deemtee achi biyyoon dandeessu Cinaaksan dheeyitee ummanni keenya kun ummanni Cinaaksan jiru kun nuti Oromoodha kan jiru ittiif hin beekan yoo sanitti nuti Somaaleedha kan jiru hin beekan achi dheeyitee manguddoota nama shaniif akkanallee nu ijaartee deebitaa jeetiin itti ergee Cinaaksan dhaqee guyyaa 15 taa'ee manguddoota nama shan akkana nu ijaaree dhufe jechuudha. Oromoo armachiisuun ni dhalataniif malee waan akkanuma bitti barbaadanii miti. Taphatti harkannee ammaas hojjennee deemnee mangistii gaafannee Oromoo tana agartee akka Oromoo itti deebinu mangistii nu hayyamte. Kumaa nuti gisee bitne 90 takka eegallee qabsoo tana. Nu shanii sobaa dhaqee kan bulchiisaa achi jiru gaafatan kumaa Dombasa. Kakitibaat darus Abdi Ali Jani Ali Abdo Jani gise san egalle ama hogatan egalle wani amas mirjaanu dhufe sagaltami torba ga jiru amas mirjaanu dhufe akka Oromoo itti maqam sani tawaan dhufne bakka hunda baareeti ummata keenya la qabsooyne ummata keenyas wakiila raatane isaanii nu hayya ummanni keenya akol deem isaaniitti harkanne Oromoo tonni hundeeffama aanaa kanaatiif sababa ta'an rakkina bulchiinsa rakkina siyaasaa fi rakkina hawaasummaa naannoo sanirra tureetu aanaan kun gara Oromiyaatti akka dhufuuf sababa ta'e miidhaa isaanirra jirtuutu isaan gamanatti isaan fidee sababa isaaniif ta'e. Maamayyuu nama qabsoo lafee isaaf kannee bakka sunitti galee dhiiga isaa dabarsee biyya sun qabsoo na wajjin godhe keessaa gahee olaanaa nama taphate keessaa tokko isaan jedha. Gootonni akka aanaa keenyaatti qabsoo kana keessa ture baay'eedha. Akka Abbaa Duulaa fa'a, Junaayid Saadoo fa'a. Nuti qabsaa'onni yeroo san pireezidamii filannaa eeggeeffame booda manneen barnootaa akka ijaaraman Abbaa Duulaan mataan isaa dhufee baajata miliyoona 2 maal gaafas yeroo san nuu kennee araddoota hunda keessatti manneen barnootaa akka ijaaraman nuu godhe. San dura immoo hanga baatii 6 daasatti barachaa turre barnoota hin qabnu achi dura. Artisti asirratti immoo yeroo hundaa'u akka Muyyaddiin Hasan Amaanuu fa'a amma lubbuudhaan dabaree jira. Qabsaa'ota irraa tokko. Warreen ammoo qabsoo san keessa turan akka Maamayyuu fa'a, Maamad Abdikariim fa'a. Warreen akkanaa kun yeroo san qabsoo hedduun wajjin gaggeessanii akka filannaan kun gaggeeffamu godhanii uummanni Oromoodhaa akka uummata Oromooti wal qunnamu. Gootota baay'ee qabna. Dr. Aklilu Lammaa, Dr. Fuad Jaarsoo, kan akka Mul'isa Abbaa Gadaa, kan akka Badhaasoo Mixee gootota hedduu qabna. Gootonni kun kan lafa kana wareegama qaalee kafalee maqaa Oromummaatiif dallayatee ilaa hanga har'a armaan as ga'edha. Hojii adda durummaadhaan uummata kana baraaruuf hojjetan jira. Kun guddoon kaasteetti Fuad Jaarsoo kan jedhamu yeroo sunitti uummata Jaarsoo kana qindeessee rakkoon balaa uummata irra ga'u kan waan adda durummaan hojjete qabaa jecha. Itti aansuudhaan akka seenatti namoonni biraas kaasuu dandeenya. Aanaan kun namoota akka Hayyuu Akililuu Lammaatis kan horate ta'uu isaati. Fakkeenyaaf Qoocaar jenna magaalaa lammaffaa aanaa Cinaaksanii kiiloomeetira 7 asirraa fagaatti. Dooktarri kun biyyaafis argannoo nama uume keessaa isa tokko jecha. Hayyoota akkanaas biyya qabdu. Gara biraatiin
yeroo gabaabaa kana immoo hundeeffama aanaa kanaa keessatti immoo namoonni sochii addaa godhan kan ragaa baanuuf ni jiran jecha. Waan qaamanis yeroo sun keessatti hirmaanneef. Mahammad Abdukariim jedhama. Bulchaa aanaa Jaarsoo ture. Komii achitti dhiyeeffachaa turani. Mataa walii qabee qindeessee rakkoon isaanii hanga caffeetti hanga mootummaan naannoo Oromiyaa dhageettu kan gaggeessaa ture isa. Inni lammaffaa Mahammad Yuyyaa jennaani. Innis bakka bu'aa paartii ture. Bakka bu'aa dhaabaa ture yeroo sunitti. Inni saaraddoota kana keessatti olii gaddeemee hanga wareegummaa lubbuudhaan nama kafalee jechuudha. Nama seenaa yaadachuu qabdu. Inni kaan Maandeellaa jedhanii maqaa moggaasa isaa qabsaa'aadha. Innis mana hidhaa turee jechaadha yeroo sun hunda waggaa 1483 irraa hanga 96 guyyaa fadhannuma hidhan jechuu jaarsa kana. Abdiin kutanne qabsoo itti fufee hanga sagaleen uummataa murtiin guyyaa kan namu sunitti Maandeellaa jechuun kun kan baheef mana akkuma Maandeellaan bara 27 waan hidhameef innis bara 14 akkana manuma hidhaa kana keessatti dararamaa ture jechuudha. Jarri kun maqaan isaanii yoo ta'u seenaa mataa isaanii qaban jecha. Magaalli tun magaala darbii dhagaa jedhamti afaan Oromootiin, afaan alagaatiin darbiga jedhamti afaan ollaa keenyaatiin. Afaan ollaa keenyaatiin darbiga jedhamti. Bu'uurri maqaa moggaasa kanaa darbii dhagaa isa jedhurraa kan dhufe akka ta'e biiroon ragaan waajjira aadaa turizimii aanaa Cinaaqsan ni mirkaneessa. Histirii Itoophiyaa keessatti illee magaala barreeffamtee jirtu Dakkar jedhamti. Magaala biyyoo awwaallee jedhamtu tokko Jaldeessa jedhamtutu jira aanaa Kombolchaa keessa. Walitti hidhamiinsa daldalaa qaban hamma Dirree Dhawaa, hamma Magdishoo, hamma Port of Zeelaa irratti bahara Zeelaa jedhamu naannoo kanaan waan dhiyaatuuf walitti hidhamiinsa yeroo sanitti daldala yeroo sanii amooleedhaa fi uummanni keenya ilkaan arbaa fa'aa daldaluu deddeebisuu turanii uummanni keenya Oromoolleen Jimmarraa dhufanii naannoo kanatti aadaa fi seenaa wal jijjiiraa turanii. Moggaasni maqaa Cinaaqsanarraa kun kan argame akkuma manguddoonni keenya ganama kana ibsan gandi xiqqoon tokko gamana jirti xarafa kana ganda Luugoo jedhamtu. Magaalaan reefu isinii ibsi magaalaa Dakkar jedhamtu yookaan Darbigaa jedhamtu magaalaa seena qabeetti waggaa 1000 olii san uummanni loowwan isaanii yeroo geeffachuudhaaf deeman baadiyyaarraa dhufanii ganda Luugoo kana bulu. Eessa bultan jedhanii yeroo gaafatan Cinaa Hassan Bullee jedha. Qonnaan bultoota bebbeekamoo waan ta'aniif eessa bultan waggaa jedhan Cinaa Hassan Bullee, Hassan Cinaa Bullee. Iddoowwan seena qabeeyyiin hawwata turizimiidhaa gurguddoo qabdi jechuudha akka biyyaalessaatti kan galmaa'an. Iddoota hambaawwan seenaa fi hawwata turizimiitti yoon isinii dhufu masgiida umrii dheeraadhaa Darbigaa jedhamutu jira. Umrii waggaa 800 olii kan qabu. Iddoowwan hawwata turizimii kana keessa hambaawwan seenaa akka holqaatti ilaallu holqa dheeraa Goda Guuris jedhamu tokkos ni qabna. Ardaa Jilaas qaba aanichi. Ardaa Jilaas sirna gadaa bokkuu jahan Jaarsoo. Akka Harargee baatti sirna gadaa deebisanii bu'uureessuu keessatti aanaan keenya aanaa jalqabaati. Akka waliigalaatti aanaan keenya aanaa guddaadha. Lafa guddaa qaba, uummatallee guddaa qaba. Aanaan keenya haalli teessuma lafaatti isaatti illee baay'ee mijaawaadha. Qonnaaf ni ta'a, gosa oomisha hundaafillee ni ta'a, horsiisa horiitiifillee ni ta'a, kannisa horsiisuufillee ni ta'a. Gama biraatiin ammas aksasiin yookiin immoo jidduu magaalaaf baay'ee dhiyoodha. Magaalaa naannoo Somaaleetiif Jijjigaaf dhiyoodha, Harariif dhiyoodha, Dirree Dhawaaf dhiyoodha, Wacaaleef dhiyoodha. Hanga biyya alaatti illee maarkeetii guddaa qaba jechuudha aanaan keenya. Lafa guddaa qaba, maarkeetii guddaa qaba. Yoo aanaa keenya kanarratti hojjenne, yoo aanaa keenya kanarratti gama waldaanis haa ta'u, hojuma kaan irrattuu baay'een yoo hojjenne aanaa keenya bira dabarree aanaa biraatillee deeggaruu ni dandeenya.